Baranis abdi irratti yeroo inni am bilbilati inju waan biraati irratti bilbili abdi akka nagaa jedheetin yeroo jiru soomutti injiru bilbili abbiin dalagu soomni akkam jennaan soomaa injiru naanje dhaamsiti yetana obboleetti tiya Roza Biraan nagaa obboleetti tiya Roza Biraan maaliif nagaa jettanii yoo kan jettan taate Rozaan dogoggortee jirti. Dubartoonni yeroo tokko tokko abbaa manaa isii ka jaalatan irratti pirankii hojjechuudhaan abbaa manaa isaanii maaliif rifachiisan? Rozaan asumaan mabruuk sin jenna ijoolleen tokko tokko koomantii jalatti Rozaan ulfa jedhanii garumuutu dhaamsati yetuun Rozaa bira odoo naagayetti natti tolachuu. Abbaa manaa kee jaalattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha ani illee naga goote alhamdulillah galata rabbi isin akkam naga qabdu fayyaa qabdu jirtu jajjabaattu isiniin jecha akkuma asirratti argitanitti akkuma viidiyoo xiqqoo ishee dhageettanitti abbaan mana Rozaa baay'ee roodha jechuudha. Okay. Wanni isiniin jechuu barbaadu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhaamsi kee kun Rozaa Biraan odoo ga'e yoo wanni isiniin jedhe namni haasa'a namaatti irra takka lama jedheetiniin waa sankee baay'ee keessaa takka lama yookiin keessaa fudhachuu danda'a jechuudha. Viidiyoo keenya kana like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa, yaada keessan kennadhaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma beekamutti yeroo ammaa shamarran keenya dhiirota jaallatan walumaa galatti ijoolleen Itoophiyaa tuni akkaataan yaani walumaa galattuyyuu dhiira jaalala namaaf qabu prank irratti hojjechuu rifachiisuu mufachiisuu hin barbaachisu. Fakkeenyaaf Rozaa fudhanii abbaan manaatiif isin garagara jiran jechuudha bakka tokko jiranii biyya jiraatanii dhugaadha haasaa isaa keessatti dubartiin takka icciitii isii ala baasuu maaliif barbaachise? Amma inni jechi inni jedhe san keessatti waan biraa dhiyeessate dhiirri inaafti dhugumatti jechuudha. Obboleen isaatti bilbiluyyuu hin fedhu jechuudha. Maaliif lafa fagoo jira isa bira jirtu jechuudha. Namoonni inaafa, isillee ni inaafti, innis ni inaafa. Agartanii kanaaf immoo hiriyaan hin jiru yeroo ammaa hiriyaan hin jiru. Baay'isanii nama amanuun haafu kanallee gorsee jira jechuudha. Dhugaa gorsa haasa isaa san keessa waa hedduu baradhe jechuudha. Waa hedduu jechuudha. Maaliif namni kun akka nama gaarii ta'etti tokkoffaa hin hubadhe nama jaalala isee qabu lammaffaa immoo dogongora isin qabdu jechuudha. Lafa fagoorra teettee viidiyoodha jettee isa piraankiin godhu gonkuma sitti haafu. Haasaa biraatiin pirankii jechuun in ulfaata. Isarratti in ulfaata. Namni kun nama miidiyaa irratti haasaa baree miti otoo ta'uu odoo nama biyya guddatte keessa jiraatuyyuu namni garaagarummaa qaba jechuudha. Namni muuxannoo pirankii qabuuf namni muuxannoo waan kana hin qabne garaagarummaa qaba. Yaada kennisiisuu gaafii garaagaraa gaafachuu hin dandeetti fakkeenyaaf isin gaafii garaagaraa isa gaafatte viidiyoo isaa gadhiisuu hin dandeetti jechuudha fakkeenyaaf Rozaan malee pirankii akkanaa immoo ka boombii dhoosu pirankii akkanaa immoo kan nama rifachiisu baay'ee tokko nama jabaadha iyyuu malee odoo tokko taate yoo sabni akkuma yeroo inni aaree jira jechuudha. Kana maaliif nuti mootuyyuu dhugaa rabbii dubbachuuf shamarran dhiira bakka siif qaban akka inni sirraa kutatu hin taasisin. Dhiira si jaalattu jechuudha. Dhiira si jaalattu, dhiira si kabaju akkas godhuuf hin yaadin. Keessattuu abbaa manaa kee bakka siif qabu kana bakka ani hin jiraa miti. Bayin jaalalaaf jaalise malee namni tokko miidiyaa irratti dhufuu hin fedhu. Sagalee isaa miidiyaa irratti dubbachuu hin fedhu. Isinii galee kanaaf isiniin jechuu barbaade Rozaa wanni Biraan nagaa jedheef abbaa manaa kee kana gara miidiyaa irratti fidinii. Abbaa manaa kee kana ol kaawwadhu. Dubartiin immoo kam abbaa manaa isii ol kaayattee icciitii hunda keessan haasuftee waan jirus waan hin jirus hundumaa keessan haasuftitu bareeda jedhee fudhadha. Maaliif akkanumatti ilaalame dubartii jechuun dubartii icciitii hunda abbaa manaa isii waa jiru hundumaa isaa mari'atte miidiyaa irratti mari'atte odoottan ulfarraa ta'ii haasaa birarraa amma Rozaan fakkeenyaaf ni jarjarte jechuudha. Ulfa kanallee himu ni jarjarte ni muddamte miti muddamuu qabdu waan hunduu osoo jedhame. Ifa baamur jechuun waan boru mul'atu immoo maaltu har'a si jarjarsa. Reefuu ji'a takka jechuudha. Isiin hin muddamte tarii namni mirqaansuma ta'a rabbiin isii haa godhu rabbiin isii galmaa haa ga'uufi isiniin jechuu barbaada. Kanarratti mootuyyuu nuti hundumti kennayyuu waa kanarratti of eeggannoo cimaa gochuu qabna isinii galee maaliif yoo of eeggannoo goone namoonni tokko kan ittiin gufatan hin jiru jechuudha. Ijoollee lama akka walitti mufatantu Ramadaanaan namoonni hiriyaan tokko ni jira jechuudha. Hiriyaan tokko bakka kan jireenya namaa kana gadi dhaabu yaa rabbi hiriyaa akkasii nu godhu.
maaliif dhugumatti viidiyoo tokko argeetini baay'ee itti gammade imimmaan illee ijana dhaabbachuu dide maaliif hojjette namni tokko gaafa gargar bahee addaan turis otoo ni kennin bu'in fakkaanne ijoollee san ni kennin buune wallaahi inni walitti deebise kiristaana inni isaan lamaan ka wallolanii addaan turan muslima jechuudha inni walitti deebise mootiyyuu keessattuu hiriyaan tokko hin jira jechuudha wallaahi baay'ee tokko jechuudha wallaahi lezi ana ajaa'ibaatti kanatti na gammachiisa hiriyaa ta'eef miti mucaa san galateeffadha jechuun ati jechuun maaliif gizee san keessi keellessi gammada namni tokko gaaf gargar ba'ee addaan turee ni kaas bu'uu baatu ka'ee walitti deebi'ee jedhe wallaahi ni gammada jechuudha maaliif ani gammade akka kootitti akka waan ofii kootitti gammade maaliif mucattiin sun baay'ee hamileen isii cabxee baqqaa maal jettee jechuudha yeroo gabaabaa keessatti illee yuutuubiin isii guddatee fi maashaallah torbee sadii keessatti subscribe kuma 18 moo akkas galee na fakkaata maashaallah maaliif ijoollee sun lama walii erga addaan turanii walitti deebi'anii ka walitti deebise mucaa kiristaanaati isaan lama musliima ta'anii maaliif jaalalaa fi wal jaalachuu fi wal amantummaaf wal kabajuudha jechuudha namni hiriyaan hin jiraamne hiriyaan tokko akkanumatti zum jedhamee qaban hiriyaan jechuun akkanaa kana jechuun hiriyaa yeroo ati kuf namni tokko amma yoo ta'e akkatti ilaaltanii wal isinitti gammada yoo ta'e abbaa manaa keetiin gargar baate yoo ta'e jaalallee keetiin gargar keessattuu dhalallee hin gammaddi bakka akkas taatee miti gammachuu odoon taane ijaaruu jarasa walitti deebisanii ijaaruu barbaachisaadha isiniin jedha kanaaf obboleeyyan kiyyaa waan hundumaa rabbiin ka walitti halaafisu wanni kana kaase viidiyoo kana kaaseni piraankiin baay'ee hamaadha piraankiin kana namoota hedduu walitti bu'aa ture isin jechuu barbaada ordotootaaf kabajamtoota kiyyaa wallaahi baay'ee tokko nama dhibaa baay'ee ulfaata isin jechuu barbaada kana sumarratti dhaabaa ramadaan akkamii isin bira akkamii ana bira baay'ee bareedaadha ramadaan bakka baay'ee dassa namatti tola hojiin gizee tokko ulfaataa gizee tokko akkasuma jechaa jechuudha maaliif jettanii ni ulfaatas injiraa miti ni ulfaataa deebee akka bishee isinitti himaa ramadaana miti ka ulfaatu hojiin gizee hundumaa ka ulfaatu ramadaan odoon taane yeroo hundumaa hojiin ulfaata haa ta'u ramadaanni waan ulfaatu akka jiru qarrisitti simiidhee jedhu hojiidha jechuudha beeshaalee gaa ijoolleen keessattuu ijoolleen biyyarra haaraa dhufan sirriitti bakka qaamni isaanii hojiin beekuu harki isaanii dafee bishaan guuraa hisuttuura maaliif hojiin beekan kaa jechuudha akkuma gizee duraanii bakka dhaabbachuu hin danda'anii ni ulfaata wallaahi wanni hundu wanti ulfaanni jiru ijoollee haaraa dhufan irratti jechuudha nuti immoo warri nafatti fudhannee jennee alhamdulillah rabbil alamin haaraa baafannaa qabna hanga tokko jechuudha jechuun hojii masanuyyuu yaani tartiiban dalaguu viidiyoo dhageetanii baay'ee natti dhagame viidiyoo san argee mucaa wallaahi namni kenna ani araba waraabee jaratu waraabeen beeku malee viidiyoo san gadhiisanii turan jechuudha wallaahi baay'ee nama dhiba maaliif yoo jettanii mucaa daa'ima wayina fakkaatti abbaa kiyya yaadee biyya galeetti ani nama fakkeessee dalagaa fi tarii ijoolleematu keenyatti waraabee tintaa anuu yaadadhee beekaa warra keenya gaafa biyya galuu malee jedhaa yoo jaraa walolu biyya gala jedhaa maaliif yeroo viidiyoo mucaa sanii san dhagee of yaadadhe jechuudha maaliif namni gaafa waa baratutti akkasuma jechuudha gaafa waa baratutti rakkoon akkanaa kun ni mudata rabbi rakkoo akkanaa kana nurraa haa qabu rabbi waan jabaatte kulli nu haraafisu ramadaanallee rabbi isin halaafisu hojii arabaa kanallee rabbiin isin halaafisu inshallah bismillah hillaafti wanni hunduu salphaadha hillaafa isinin jedha waa hunduma keessatti immoo rabbiin obsa nu haa kennu hin aarinaa maalin jedhu